Minister Muummee Federii Dr. Abiy Ahmed ayyaana Eid al-Fixr waggaa 1446 sababeeffachuudhaan ergaa baga geessanii dabarsanii jiru. Addeessi baatii Shaawul Bawordofee ayyaanni Eid al-Fixr waggaa 1446 boruu akka kabajamu ibsamee jira. Pirezidaantiin mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa naannoo Oromiyaa Sheek Gaalii Muktaar Abbaa Duraan ayyaana Eid al-Fixr waggaa 1446 sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsanii jiru. Hordoftoonni amantii Islaamaa ayyaanicha jaalalaaf tokkummaa akka kabajanis gaafatanii jiru. Ayyaanichi milkiin akka xumuramu hawaasni musliimaa hundi qaamolee nageenyaa waliin ta'uun tumsaan akka hojjetan dhaamaniiru. Pirezidaantiin mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itiyoophiyaa Haji Ibrahim Tufaan ayyaana Eid al-Fixr waggaa 1446 sababeeffachuun ergaa fi hawwii gaarii dabarsanii jiru. Hawaasni musliimaa ayyaana Eid al-Fixr wayita kabajuu akkaataa duudhaa amantichaa eegeen kabajuu akka qabanis dhaamaniiru. Lammiileen rakkoolee garaagaraa keessa jiranii fi harka qalleeyyii gargaaruun akka kabajan gaafataniiru. Yaa'iin dhaabbilee amantaalee Itiyoophiyaa ayyaana Eid al-Fixr waggaa 1446 sababeeffachuudhaan ergaa baga geessanii dabarsanii jiru. Ministeerri Muummee Federii Dr. Abiy Ahmed ayyaana Eid al-Fixr waggaa 1446 sababeeffachuudhaan ergaa baga geessanii dabarsaniiru. Eid al-Fixr ayyaana xumura tsooma Ramadaanaa ta'uu ibsan ergaa isaaniitiin ayyaana gaarummaa, jaalalaa, waloomaa fi obbolummaati jedhan. Ayyaana soomanaa baatii tokkoon booda dhufu yoo uumaan ayyame malee dandeettiin namaa murtaa'aa ta'uu mul'isa jedhan. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa, kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee fi qondaaltonni mootummaa gitoota adda addaa irra jiran hordoftoota amantaa musliimaa hundaaf ergaa baga geessanii dabarsanii jiru. Ayyaana gaarii.